Akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa koodhaan amma yeroo oduu waliinaan Abdii Waaqbayyana. Obbo Dajaneen Xaafaa keeyyata du'aa yookaan hidhaa umurii guutuu adabsiisuun himataman. Obbo Dajanee Xaafaatti akka heera mootummaa diiguu fi uummata miidhaa keessa galchu jedhuun himanni irratti baname. Abukaattoon Obbo Dajanee Xaafaa fi Maastawara Tamaam kan ta'an Obbo Dajanee Fiqaaduu himatamtoonni lamaanuu keeyyata yakkaa 32, 35 fi 238 muraa 2 jalatti himataman. Keeyyanni yakkaa 238 muraa 2 heera mootummaa diiguu kan jedhu yoo ta'u, namni yakka kan hojjetee argame hidhaa umurii guutuu yookaan du'aan akka adabamu era. Booranatti namoonni 100 ol foon gaala dhukkubsattee nyaachuun miidhaman. Namoota foon gaala kana nyaachuun dhukkubsatan keessaa tokko kan ta'an Aadde Boorii Jaarsoo foon gaala kana akkuma nyaataatti ollaan nuu qoode jechuun BBC'tti himan. Abbaan gaala sanaa ollaa keenya gaalli sun dhukkubsannaan qorichuma aadaa akka hargeessaa fa'aa obaasaa turre booda dhukkubni itti hammaannaan qalan nuufillee foon gaala kanaa ollaamatu manatti nuuf erge qooddannees nyaannee jedhan. Foon gaala kanaa bilcheessanii nyaatanis sa'aatii muraasaan booda warri foonicha nyaate hunduu akka dhukkubsates himaniiru. Addachi dhimma Jawaar Faalaalu guyyaa guutuu akka ta'u jedhame. Galmeen qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad Faa irratti ragaaleen abbaa alangaa waaree duraa fi booda dhaggeeffataman. Addachi waaree duraa jecha ragaa tokko kan dhaga'e yommuu ta'u, ragaalee biroo hafan 3 waaree booda dhaggeeffataman. Addacha kaleessaatiin namoonni galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Faa keessatti argaman hundi argamaniiru. Ragaa 4ffaan gaaffii qaxxaamuraa waan hin dhaggeeffatamneef akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa har'aa jechuun roobii hagayya 27 bara 2012 akka adeemsifamu manni murtichaa beeksiseera. Manni murtichaa naannoo sa'a 7 walakkaa hanga 8 walakkaatti shakkamtoonni laaqana nyaatanii akka deebi'an ajajee kan ture yommuu ta'u, shakkamtoonni garuu laaqana hin nyaanne. Yeroon gabaabbachuu akka sababaatti kan himame yommuu ta'u, poolisoonni eegdonnis laaqana osoo hin nyaatin akka jiran koomishiniin poolisii federaalaa himeera. Manni murtichaa adeemsi galmee qorannoo duraa obbo Jawaar saffisuun akka adeemuu fi gara fuulduraatti dhaddachi guyyaa guutuu akka ta'u himuun poolisiin haala shakkamtoonni soorata itti argatan mijeessuu akka qabu himeera. Manni murtichaa ragaalee abbaa alangaafan dhaggeeffachuuf har'a jechuun roobii hagayya 27 bara 2012 sa'a 3 walakkaatti beellamaa qabateera. Biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee sirna gadaa akka gosa barnoota tokkotti kennuuf akka jedhu hime. Biiroon kun sirna gadaa barsiisuu eegaluuf heeyyama eenyuyyuu hin barbaannu jedheera. Manneen barnoota sadarkaa jalqabaa magaalaa Finfinnee hunda keessatti sirna gadaa akka gosa barnoota tokkotti barsiisuun eegalamuuf jechuun kan tibbana dubbatamaa jiru garuu dogoggoraa jedhe biiroon kun. Yaada kana gariin namaa fedha malee hawaasa barnooticha hin feene irratti fe'uudha jechuun mormanii kaan ammoo yaada kana deeggaruun gammachuu isaanii ibsachaa turan. Baankiin addunyaa gargaarsa Itoophiyaa doolaara biliyoona 2 haqe. Gargaarsi kun dhiibbaa COVID-19 dinagdee irratti uumu dandamachuu fi riifoormii dinagdee biyyaa hojiirra oolchuuf oola. Doolaarri biliyoona 2 kun bifa liqii fi kennaatiin kan Itoophiyaaf kennamu ture. Godaantonni seeraan alaa Itoophiyaa biyya Saawudii Arabiyaatti haala hin malleen qabamanii jiru. Akka gabaasni BBC ibsutti namoonni miiliyoona 6 ol ta'an biyya Saawudii Arabiyaa keessatti hojjechaa akka jiranii fi mootummaan Saawudii Arabiyaa godaantota seeraan ala biyya keessa galan baasuu erga jalqabee bubbuleera. Erga weerarri COVID-19 mudatee booda godaantonni Itoophiyaa karaa seeraan alaa deeman gara Itoophiyaa deebisuu jalqaban. Haaluma kanaan guyyaa 10 jalqabaa ji'a bitootessaa keessa qofa godaantota 3,000 gara Itoophiyaatti deebisaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaan baay'inni namoota deebi'anii waan itti ulfaateef Saawudii Arabiyaan godaantota baay'ee tursiisuuf dirqamte. Haalli manneen hidhaa godaantonni kun keessa jiran baay'ee suukkanneessaa ta'uu fi mootummaan Itoophiyaa godaantota kana biyyatti deebisuuf iddoo qofaatti tursan gahaa hin qabu jechuun didaa jira jedhame. Itoophiyaatti gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin namoonni 1,173 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 19 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun fulbaana 2 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.